Ashamar kafuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtantti nageenyi koo sinaa ga'u sinin jechaati ani nagaa kiyyan qaba sinis akka nagaa qabdanii abdiin rabbi irraa qaba arras deebi'ee dhufeera viidiyoo biraati walitti deebineera warri YouTube chaanaalii kiyya agartan warri subscribe gootan galatooma takka jedhaniituma lama jedhanii warri immoo namni lama namni sadi subscribe keessan deeffattanis galatooma isinillee warri laaltaniitis immoo bira dabartanii galatooma yoo isinitti tole yoo isiniif isinitti tole subscribe osoo naa gootanii anillee ittiin gammadaa ittillee jajjabaadha subscribe godha okay like godha share godha namni har'a waa xiqqoo hojjetu boru waa guddaa hojjechuu danda'a namni har'a nama gammachiisu dadhabe boru waan nama gammachiisu hojjechuu danda'a kanaaf subscribe godha yaada keessan commentii jalatti naa barreessa yoon kan balleesse illee jiraate badii kiyya sana natti muuf commentii jalatti yaada keessan barreessan siin jedha gaafii yoo qabaatanis na gaafadha siniifan deebisa kana taanse gara ajandaa kiyya gara dhufeettiin deebi'aa jechuudha maalinni ajandaan kiyya kanan dubbachuu barbaade ijoolleen badaati jirtan ijoollee shamarranii mana xalabaati bahaati jirtan ofii baatanii immoo kan obbolaan keessan baasatee jirtan osoo ofii keetiin rakkattee jirtu akka waan ofii keetiin rakkatin fakkeessite ijoollee baasaa jirtan irraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada ishee innis maalinni jennaan gaafa biyyaa dhufnu dura gaafa biyyaa dhufnu sana laala akka har'aa kanaa miti akka biyyatti goongoon nutti birqii ta'e goongoota akka bitachuuf nutti birqii ta'e ilaaluu qabna har'a hundi keenya iyyuu rakkatee miti hundi rakkatee miti kan bahaati jiru ani akka yaada kootitti mana xalabaati kan bahaati jirtani hundi keessan rakkattaniiti miti hundi keessan rakkinni isinirra ga'eeti miti tokko gaafa bahu akka akaleetti wayaa uffadhaa akka akaleetti caamma gaarii uffadhaa akka akaleetitti footoo ka'ee poostii godha wayaa qaqayyaree bitadhee mana madaamititti wayaa nan bichisiistu mana madaamititti suuraa ka'uun natti hin tolu mana madaamititti viidiyoo waraabuun natti hin tolu kanaaf kan baddan gaafa ofii keessanii baddan san immoo nama biraasan maatanis birree manaan hojjetama birree 2,000 sii kaffalama 800 500 600 700 kan etanii ijoollee baasartan bilis waan akkanaa kanarraa of eegaa isinii galee har'a baateeti gaafa baatu birrii barbaade baate san keessa ji'aan ijaaza baate ji'aan suuqirra tan karaattattee ji'aan salbaaja asii bittee footoo poosti gochaati oolte bu'aasiif hin qabu ichi jalabiyaa tana jechuudha jalabiyu matanaan xaarrattee yoo biyya keetitti ijaaza baate gaafa biyya keetitti galte akka barbaaddetti uffatte akka barbaaddetti deemte akka barbaadde taate isa turra bu'aasiif qaba malee asitti osuma irruma gadee kee warqee ofirratti tuultee jiraattee ba'aasitti ta'a malee bu'aasiif hin qabu namni intala abaluusan niitii abaluusan obboleettii abaluusan fira warra abaluusan siin jedhu hin jiru asitti maqaan keenya bushkaara kaddaama baqa bushkaara kaddaama maqaan kee wanni sirraa jijjiirramu hin jiru kanaaf please haga kana salbaajatti jechuudha haga salbaajatti wayaa keessan gazzaba keessan fixxan haga xibabii takka yaani ayyaanaaf jettanii dirbadirii takka yoon kan xibabii takka birrii 1,000 birrii 10,000 birrii 15,000 bittanii asitti ofitti dirtanii footoo keessan kaa'atii ooltan poosti gootanii haga san oroo birriin manazzaariin dabalee birrii keessan ergattanii isa bu'aasin qaba haadha keetiif odoo ashaboo ittiin akka bitattu ergite isa bu'aasii qaba malee asitti waanuma barbaadde uffachaatii oolte akkuma barbaadde ta'aatii oolte bu'aasiif hin qabu wal gorsa akka walitti dhiyaatanitti walitti dubbadha namoota wal beeka hiriyaan keessi biraa baduu deemuudha okay badini
cakkanii hojjedhu asumatti obsi hojjedhu kun yoo baates sunis kanuma akkanaati. Baatee birrii ammanaatiin alatti hojjechuurra saqqaqaa hojjechuurra birruma xiqqashuu tanaanii asitti hojjette irra bu'aasiif qaba. Yoo dhukkubsatte birrii keetiin tikeetta qurxattee galta. Yoo rakkatte waan tokko ta'e birrii keetiin tikeetta qurxattee galta. Kanaaf asumatti hojjedhu gwaaddanyaa keessi biraa deemuudha ati gorsii of biratti hambisi. Kan dideemoo si harkaa ba'e wanna godhuu dandeechuun hin jiru. Lammaffaa warri baatan jechuudha. Warri baatan ani ofii yaa waan naquunname waan hin beekuuf sinii gala. Kanaaf warri baatanii nama baasuuf hin tattaafatina. Nama baasuuf nama nooskina akka saa ilmatanii ashabootti qabaniisan. Wayii akkana nuti akkanatti zanaanni jirra mana gaarii tokko nu ga'e maalii tokko nu ga'e madaamin akkana nu gooti akka waan saamunaa nu ofii keenyaan binnu shaamboo ofii keenyaan binnu maalii bakka birrii ji'aan tirfiyaan kaardii nu kennitee maaloo nu gooti akkas janaa keessan jechuudha. Ofiin qixxeessuudha. Nuchuun ruuquma gammadaamaa godhani. Innaa ofiin qixxeessuudha janajjantanii kanaaf isanis baasta. Ana biraa nama meeqa bade yeroo isinitti hime dhugaan isiniin jedha. Ani gwaaddanyoonni koo kan wajjin hoggaa meeqa ture na biraa badanii jiru. Ala jiranii jechuudha. Birruma xiqqashuma tanaanii hojjetachuu naa hojii. Birruma xiqqashuma tana yoo guddaa hojjetteef xiqqoo hojjetteef bakka gaariin geechuu yoo rabbiin itti sii tufee malee. Sinii galee kanaaf warri baddan waanuma fedhe haa ta'u namaan koota ba'an jedhinaan. Ofii keessanii kaayyoo keessan sintuu beekaa isin baatanii nama biraammoo baasuudhaan ka'ina. Please. Waan akkanaatirraa ofii keetii karoora keessitu beekaa baate. Ofuma keetii hojjeta. Nama biraatiin gini an akkanaati an akkasiiti akkanaan hojjettaa kanaan hojjetteetti gonguma nama hin baasin. Gonguma namallee hin gorsin karaa kana. An haga har'a ga'u kanatti warri na beekus hin beeka. Akaleen haa badu jedhee hin beekan. Yoo hin banne hin baana jedhanii hin bainaan jedha malee ba'an jedhuna. Odoo wannumti fedhe jechuudha. Osoo 2,000 miti 3,000 miti 5,000 kaffalamee baa hojjedhaan jedhu. Maaliif rakkina jiru nan beeka waan ta'eef haguma gaariin jiru yaraanis waan jiruuf. Sinii gala meeqaa keessantu asitti rakkatee meeqaa keessantu asitti du'ee meeqaa keessantu asitti dhukkubsatee jira. Hundumtuu rakkina madaamii rakkina warra arabootati moo rakkina keenya. Parsantiin 95 rakkina mataa keessaniiti. Yookaan rakkina mataa keenyatti dhibamna malee araboonni sin rakkisee miti yookaan nu rakkisee miti. Sinii gala arabni yoo cakkantee hojjette waanuma sana hojjette gaariidha hundi gaariidha jechuu osoo hin taane hundi gaariidha osoo hojjechuu hin taane ati cakkantee hojjechuu qabda. Dura fuula agarsiisuu dhiisuu hojii keetti yaaddee hojjechuu kan bilbila ergaandoo takka biyyatti hin qabanne as baanee gaafa bilbila kana bitanne ani mangistiidha. Ani piroofeesara akkam jettee akkana naan jetti akkam jettee tanaan akkana naan jetti akkamitti amma mana haxaddee naan jetti amma sirra deebii naan jetti akkamitti amma nyaata hojjedhee beema immoo dhaqishee daffis naan jetti. Yoo shuwaa bittee sitti kennite akkamitti ofii ana akkanaa bitattee ana akkanaan naa bittee naa kenniti. Akkamitti amma si'aati kanaatti koshiina dhaabbadha gazzaba ishiiti bara. Hojjechuuf biyyaa baate cakkantee hojjechuu qabdu waaqa kee kadhattee jechuudha. Yoo shinillee sitti dabde akka shin garaa si laaftu yaa rabbi waa hunda danda'a rabbi kee kadhattee hojjechuu qabda. Malee waan madaamiin nyaattee nyaadha waan madaamiin uffatteen uffadha jechuu hin qabdu. Waan argatte sanitti rabbii kadhattee jiraachuu. Sinii galee tokko kana lammaffaa. Ijoollee 2-3 taatanii jiraatan yookaan immoo ollaa walii jiraatan yookaan immoo gwaadanyaan qabaatanii fakkeenyaaf ollaa keessanitti jechuudha. Sarraatanyoonni tokko birriin isaanii kan sinii ol ta'u jira. Tokko immoo sinii gadi ta'u jira. Akkamitti sarraatanyaa warra abaluu suni birrii ammanaatu hojjette ani akkamittiin birrii ammanaatiin hojjedha dhuftee madaamii irratti jira. Ishiin kan qabdisii kennite waan qabdu haga ishiin kan sammuushii barbaadu yookaan immoo kan dandeettii ofiitti sarraatanyaa fudhatte. Bakka kan rabbii sii qoode sanuma yoo tsabaayii wal taatanii hojiin sitti tole hojjechuu.
boodammoo titinnaadhaan gaafattee birrii naa dabalachuun malee dirqama akka sarraatanyaa warra ollaa keetii warra gwaaddanyaa intala beektu san sii dabaluu qabdi la siin dabaltu akkasitti. Karoora mataa ishiitu beeka, ikoonomii ishiitu beeka, waan ittiin hojjisiifatu, waan ittiin sarraatanyaa ofiitti kaffaltu ishiitu beeka. Dirqama akka saniitti sii kaffaluu hin qabdu. Yoo gaaddinyaan tiyya 2,000 hojjette ani dirqama 2,000 hojjechuun qaba. Waan rabbiin naa fide 1,000 takkanaa kaffalamu san ishuma fudhadhee hojjetachuun qaba. Yoo iddoon naa ta'e, yoo haalli naa ta'e. Sinii galee gaaddinyaa tiyyaafis rabbitu kenneef. Anaafis immoo diliin kiyya kana naa kenna. Namoonni akkanattiin kan baatanii toyi rakkinarra singa'u meeqatu jira. Yoo gadi baate suuqii irra tan karaattattaa wayaa bittaa kana bittaa san bittaa birriin kee osoo ati hin argin waggaan si alaa deema. Osoo ati hin argin birriin ati hojjettu sun bakka dhaqe hin agartu. Osoo waan takka homaan godhatin jechuudha. Osoo warra kee hin gargaare. Sin argaa jira ijoollee hammana hin jedhamne hin beekaa. Sinii galee sin argaati jira waan hojii keessa waan sinirra ooltan. Garuutu iyyuu bu'aa siniif hin qabu. Gazaba keessan hojjedhaa bakka tokkotti qabadhaa gaafa galtawwan na barbaaddan ta'u mirga keessa waan barbaadde uffachuu waan barbaadde akka barbaadde ta'uun gaafa sirraa bareeda malee har'oomaa waan takka bibiliksitti bareedde salbaa jaasii kan maashiniin oo tokko miincee qalamiirraa jijjiiru kana bitte wanni inni bu'aasiif qabu hin jiru. Mee anuma siin jedhe jalabii uummata naan xaare. Jalabii uummata naan xaare. Namni wayaa kana uffatte siin jedhe madaamiin manaa si ariitullee hin jiru. Sinii galaami sitti mee bar osuma warqii asii mataarraa qabdee haga miilatti ofitti dirtee warqiidha olii garuu hin jiru miti osoo warqii mataadha dirtee asitti ofitti dirtee ati maqaan kee haga bakka kana jirtutti haga biyya namaa kana jirtutti haga koshiinaa namaa jirtutti maqaan kee kaddaama bushkaaraa bakka. Sigalee daa'imni yaa haywaana yaa kaayisa siin jechuun dhiistu. Yaa bushkaara yaa kaddaama siin jechuun dhiisan. Kunis irraan jijjiirra. Garuutu iyyuu waan ati uffattu sun waan ati ofitti dirtu sun ba'aa sitti ta'a malee ba'aa sirraan buusu. Garuutu iyyuu har'aati uummataa kee gadi qabattee hiyyeessa fakkaattee boruuf iftaan bakka guddaa ga'uu dandeecha. Kan waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 bakka kanatti gubdee gootu waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 hojjetachuu dandeecha yoo cakkante yoo mataa kee gadi qabatte jechuudha. Kanaaf please warri baatan takkaayyuu rakkattanii baatan. Lammaffaa immoo birrii gaariin argadhattee baate. Gadi taa'ee hojjetan. Ijaazan bu'aasiif hin qabu kasaaraa malee. Salbaanyi bu'aasiif hin qabu kasaaraa malee. Kanaaf warri ofii keessanii baatanii nama baastan immoo waa'ee namaa alatti gadi hin baasina. Yoo namni sababa keetiin bahee waan tokko ta'e abaluutu na baase abaluutu akkana na godhe siin jedha. Sinii galee warri wal jaalatanii wajjin bahe ana biraa warri wal jaalatee wajjin bahe birrii irratti wal lolee amma birrii irratti wal nyaachatee akka jirtan quba qaba hundumti keessan jechuudha. Gaafa asii baatan gaafa mana kiraa kaffalachuu dadhabdanii tokkorraa fuutanii tokko birrii tokkorraa fuutanii mana kiraa kaffaltan gaafa san birrii san irratti wal dhabdanii jechuudha. Mana kiraa birrii 200 moo 300 kaffaltan. Kanaafuu ammas irra deddeebi'ee waan sinitti kan baatan hojiidhaaf warri baatan wankaan rakkatteetu baate rabbiin rakkina keessa si haa baasu yookaan immoo birrii gaariin hojjetadha jettee baate rabbi waan gaarii siif haa kennu. Garuutu iyyuu mana ijaazatti 50 deebiin. Suusii sitti ta'a sii gala. Akka nama sijaara xuuxuuf maxaxxii dhuguu sana suusii sitti ta'a. Kanaaf mana ijaazati of qoxxobi. Gwaaddanyoota ofitti hin baay'isin. Ijaazaa guyyaa guyyaan ofitti hin baay'isin. Ji'a tokko hojjettee ji'a tokko keessatti ijaazaa. Ammas ji'a tokko hojjettee ji'a tokko ijaazaa. Maal sii godha kun? Mee ofuma keessanii maal baasatii oolla boru kalee maal baasne ji'a irraa maal baasneedha walitti qabadha. Birriin 10 asii bu'aa qabdi bar. Birrii 5 bu'aa qabdi. Birriin takkaayyuu bu'aa qabdi. Birrii takkaatee lafaa hokaaste birrii 10 taate.
kanan dagatina mataan keessan jechuudha. Yoo birrii 20 baaste birrii meeqa akka baaste sana mataa kee hin dagatin. Yoo birrii 20 ati haadha keetii ergite birrii meeqa ta'a buna kiiloo takka bitaaf bar. Birrii 200 ta'u. Kanaaf buna kiiloo takka bitaaf jechuudha haadha keetii. Kanaafuu please warri ijaazatti 50 deebi'aa ooltan ji'aan bahaatii ooltan irraaf qoxxaba wal gorsa ofuma keessan achitti jechuudha. Ashaagida achitti achaatii ooltan irraaf qoxxaba sinin xaqqamu. Ijaazan kisaara keessan. Gwaaddanyoota ofitti baay'isuun kisaara keessan. Lammaffaa ofii baatee kootu baay'atee abaluu nama baasuun namni sun gaafa waan hin taane irra bu'e kisaara keeti maqaa keetitti si bade. Kanaafuu waan kana irraaf qoxxabaan sin hin jira. Yoo isinitti tole viidiyoo kee subscribe share like gochuun dagatina. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Gara fuulduraatti immoo yaadan qabu isiniifan ibsaa. Yoo isinitti tole subscribe dagatinaan sin hin jedha subscribe godha. Okay.